Islaamummaa faaya ifaan dhaabnee taliila qulqulluu dogoraan qabne faaya caaloo arganne badhaasaa dandami laangeenee yobbola mi'aasaa. Waggaashan wanta umataa bowwoo waggaashan wajjin dhukkubsadhe bowwoo tokkotu narraa achi siqutite du'aayi naa godha akka rabbiin irraa kaasu torbee keessa guyyaa takka yookiin lama guyyaan ani boqonnaa argadhu mataa na bu'aafata waggaashan jechuun bowwoo mataa immoo haadhaafaa miti namni waa hojjetu mataa. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد نجاف رحمن ربي كدومان كمني إسام برها جراتو نبي كنا إيجا فيديو كي كان أكو مسرع أركتان كنا أستاذ إرسان يروح الدو يرف تراني جراني دعائنا قدا جراني دعائن تكوهين كابدو دعائن كنمو أبا بيكوتي دعائن باي إجابة دعائن مهندة تديفتاني جراني hundi keessanu du'aayinaaf godhaa jedhanii jiranii abbaa irraa dhaga'u rabbitu beekaa jechuudha. Nama hunda keessayyuu rabbiin kan nama hin tuffanne xiqqaa guddaa beekaa wallaalaa aaqila ulamaa'ii dargaggeessa shabaabaa osoo hin jenne hundi isaa rabbiin biratti wal qixaa jechuudha. Namni hundi rabbiin biratti wal qixaa kanaafuu hundi isaatu xiqqaa guddaa osoo hin jenne Allahu akbar. Rabbiin kadhachuu qabaa jechuudha. Ustaazi keenya Ustaazi Ibsaa rabbiin isaan haa aafiyu sa'aatii azaanatirra bu'e yaa rabbii kiyya Allah yaa habiibi yaa mannaanu yaa sattaaru yaa jabbaaru ati kana man tuffanne yaa rabbii kiyya ka xiqqaa guddaan hundi isaatu si biratti wal qixaa yaa rabbii kiyya Ustaazi Ibsaa sammuu isaanii gizee hunda himatani bowwoo isaanii gizee hunda himatani mataa isaanii yeroo hunda himatani yaa rabbii kiyya naa dhaga'i guyyaan kunillee guyyaa kamisaati yeroo salaatullee du'aayii kadhee jira yaa rabbii kiyya ammas du'aayii sittin deebi'a yaa rabbii kiyya rabbiin nan hifatin aana kadhadhaa jedha. Kanaafuu rabbii keenya hifatoo hin qabnu hundi keenyaan Ustaazi Ibsaa du'aayii gochuufii qabna. Abbaa irraa dhaga'u rabbitu beeka. Tarii isinirraa dhaga'uun mala tarii anarraa dhaga'uun mala tarii nama biraatirraa dhaga'uun mala nu hundi keenyaa hanga dandeenyuun Ustaazi Ibsaa du'aayii gochuu qabna. Yaa rabbii kiyya Allah sa'aatii azaana kana yeroo azaanatii walitti jedhee viidiyoon kiyya yaa rabbii kiyya Ustaazi Ibsaa fayyise bowwoo isaanii har'aan booda hin himatin achumaan fayyee achumaan nagayatti taree erga sanii bowwumaan agarree jedhanii dubbatu fayyaa kiyya ta'ee jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin galanni haa ga'u azaanni haa xumuramu walitti deebina. Allahu akbar. Yaa rabbii kiyya ka fayyaa namaa kennullee sima ka fayyaa namaa irraa fudhatullee suma yaa rabbii kiyya fayyisii fayyaa isaanii xabiiba godhii ammaan booda bowwomaa hin himatin ammaan booda dhibee makamuu hin himatin rabbiin dhibee hundarraa Ustaazi Ibsaa rabbiin xabiiba haa godhu yaa rabbii kiyya du'aayii tiyya naa dhagayi du'aayii mu'mina maraa dhagayi du'aayii nama kadhate maraa dhagayi yaa rabbi isaan fayyisi yaa rabbi fayyisi fayyaa isaanii har'aan booda bowwoon himatin har'aan booda dhibee tokko hin himatin har'aan booda homuu na dhukkube hin jedhin du'aayii nutti deeffatanii namni du'aayii akkanaan namatti hin deeffatu abbaa irraa dhaga'u rabbitu beeka. Kanaafuu du'aayii nutti deeffatanii jiran mara keenyattu kanaafuu hundi keenya du'aayii isaaniif godhuu qabna yaa rabbi nuu dhagahi yaa rabbi nuu dhagahi yaa rabbi nuu dhagahi. Ustaazi Ibsaan hanga fi dhibamaa kulli kan mu'minaa kan muslimaa yaa rabbi ati fayyisi yaa rabbi ati fayyisi dhibamaa kulli Ustaazi Ibsaan hanga fi ka hospitaala jiru ka manatti dhibamee jiru bakka jiru hundatti islaama mara yaa rabbi fayyisi rakkataa kulli yaa rabbi rakkoo baasi hajamaa kulli kan muslimaa haajaa isaa baasi yaa rabbi kiyya nama rakkate kulli ka ati argitu malee ka namni biraa hin argine ka dhibamee hospitaala jiru ka aduun arguun isaa hawwii ta'e ka gabbayee qilleensa arguu hawwuun isaa hawwii isaa ta'e ka gabbayee miila ofiitiin ol ka'ee deemuun hawwii isaa ta'e baay'eetu jiru hospitaala keessa yaa rabbii kiyya kana ka si malee namni tokko quba hin qabne hunda isaatu fayyisii fayyaa xabiiba godhi wallaahi fayyaa qabaatanii duniyaa dhabuu wayya fayyaa qabaatanii fayyaan waa mattuu hin qixxaattu fayyaan jechuudha. Wamattuu hin qixxaattu fayyaan waan guddaadha.
Fayyaan faaya, fayyaan immoo qalbii miti jechuudha. Fayyaa yoo dhabamte hunda si jibbisiisti jechuudha. So wanni hundi jiraatee fayyaa biratti dhabamte jechuudha. Kanaafuu akkuma isaan jedhani yeroo hedduu mataa kana na bowaafata. Mataa kanatu na dhukkuba mee du'aayii naa godha jedhanii du'aayii nutti deeffatanii rabbii kiyya isaan nutti deeffatanii nummoo isin rabbii kiyya sitti deeffanne yaa rabbii nama hin ganne yaa rabbii nama hin tuffanne yaa rabbii kiyya na kadhaa nan hifatinaa jette sin hifannu yaa rabbii kiyya yoomuu nama kadhanna yaa rabbii kiyya atuu nun hifanne kaya yoomuu si kadhannu yaa rabbii kiyya Allah fayyisi ulamaa'iin kenna. Ilmii nu barsiisanii waa hunda waan hin beekne nu barsiisanii ulamaa'ii jechuun ifaa gaaddisaati ifaa akka faanosaati kan wallaalumarraa nama baasanii waa hedduu kan hin beekne nu barsiisanii yaa rabbi yaa Allah fayyisi ulamaa'ii kulli umrii dheeressi fayyaa isaanii xabiiba godhi hunda isaa fayyisi yaa rabbi yaa Allah akkasuma mucaa maaster abinnat jedhan ka rakkataa meeqa himimmaan irraa haaqu ka dhibamaa hin jenne ka rakkataa hin jenne ka miila qabu hin jenne ka miila qabne hin jenne hunda isaatu ofitti qabeetiniin akka haati ilmoota ofitti qabdeetiniin ilmoo ofiisan himimmaan irraa haayixeetiniin gammachiistutti rakkataa kullii gammachiisaa ture mucaan sunillee yaa rabbi yaa Allah ka ani beekus kan hin beeknes dhibamaa kullii ka ati quba qabdu si malee ka namni tokko quba hin qabne ka bakka jiru hundatti yaa rabbii kiyya hunda isaatu fayyisi yaa rabbii kiyya guyyaan har'aa kun guyyaa kamisaati guyyaa du'aayin ol fuudhamtu yaa rabbii kiyya maleeka achii gad deemtu du'aayii asii ol deemtu walitti qixximi milkii yaa rabbi yaa Allah ustaas ibsallee fayyisii gammachiisi yaa rabbii kiyya daangaan tana haa taatu jedhi bowoon isaanii bowoo himachuu isaanii har'aan booda hin dhagayin fayyee xabiibati taree jira sammuu yaadanii sammuu yoo nama dhukkube sammuu tanaa waa hedduu dalaganii sammuu tanaa waa hedduu yaadanii dubbatanii sammuu tanaa waa hedduu namaaf dabarsanii dhugaa jedhanii namni sammuu tanaa waa hedduu dalagaa kanaafuu sammuun teessan fayyaa malee gammachuu malee rahaa malee boqonnaa malee har'aan booda dhibeen argin iznii rabbiitiin yaa rabbi inshaa Allah bi'iznillah fayyaa keessan rabbiin hin tura malee isinirraa haa fuudhu xabiiba isin haa taasisu rabbii takkaa rabbii kiyyarraa waa kadhee hin dhabne gizee rakkadhu hundaa hajam hundaa haajaa xiyya hundaa rabbii kiyya malee ilma namaatitti ni himadhu takkaa ilma namaatitti ni himadhu haajaa xiyya yeroo rakkadhu jechuudha hattaa wala obboleessa wala obboleetti wala hiriyaa wala maali kaaliq rahmaani malee takkaa nama tokkotti himadhee hin beeku du'aayii yaa rabbii kiyya Allah akkasuma du'aayiin rabbii kiyya kadhadhu hin turti malee milkiin hin dhabamtu jechuudha yaa rabbi yaa Allah akkasuma na milkeessi takkaa waa sirraa kadhee dhabee hin beeku yaa rabbi yaa Allah ustaas ibsaa fayyisi nu gammachiisi fayyaa isaanii xabiiba godhi nu gammachiisi ulamaa'ii kulli xabiiba godhi fayyaa isaanii godhi umrii isaanii dheeressi yaa rabbi nu gammachiisi ulamaa'iin gaaddisa ulamaa'iin ilmiidha jechuudha osoo isaan ilmii nu barsiisuu baatanii nu har'a nama aliifni akkamitti aliifni garam garagala baan garam garagalti baan maal ofirraa qabdi taan maal ofirraa qabdi jiim akkam jira haan akkam jira kaan akkam jira jennee nama hin beekne jechuudha nama attayyaat harkaan islaama hin beekne osoo isaan nu barsiisuu baatanii kanaafuu ulamaa'iin gaaddisa ulamaa'iin ifaadha ulamaa'iin faanosa yoo jenne kanaafuu nutti hin hir'atu jechuudha kanaafuu hundi keessanuu du'aayii godhaa fi abbaa irraa dhaguu rabbitu beeka anas ta'e isinis ta'e nama birallee ta'e kanaaf hundi keessanuu du'aayii godhaa yaa rabbi yaa Allah milkiin nu deebisi yaa habiibu yaa mannaanu yaa sattaaru yaa jabbaaru yaa qahhaaru yaa rabbi yaa Allah milkiin nu deebisi takkaasi biraa milkii malee milkiin galuu malee takkaasi biraa hongoon galle yaa rabbi du'aayii tiyyanaa qeebalii fayyaa isaaniitiin nu gammachiisi اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين اللهم آمين يا رب العالمين اللهم آمين 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 يا رب العالمين يا رب نور رجع يا رب نور رجع يا رب نور رجع يا رب نملك يا رب دعاء يا قدمت ملائكتي قدمت يا رب ولدي قدمي يا رب ملكي يا رب يا الله تكامل كي ما يسبر هون قال يا رب نملك
اللهم آمين 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 يا رب ملكي قمتشو يا رب نلاقيس وما كان كم كيستو ملكي أرجتشو ملكي أجو قمتشو umrii dheerachuu yaa rabbi hajamrata nu guuti amiin amiin. Islaamummaa faaya ifaan dhaabnee taliila qulqulluu dogoraan qabne faaya caaloo arganne badhaasa dandamilaan